Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kana qabnu sin dhageechisa an Ejersaa Abdiiti. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon zoonii baha godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo araddaa ittisa roorroo keessatti tarkaanfii mooraa waraana mootummaa PP irratti fudhateen humna diinaa du'aa fi madoon adabu beeksise. Tarkaanfii kanaanis qabeenya diinaa guutumatti dhuunfatee moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhuu beeksisee jira. Kana malees kaambii diinaa dhuunfachuun daandii guddaa Harargee irraa gara Adaamaa geessu guututti cufamee turus beeksisee jira. Bifuma wal fakkaatuun godina Wallagga lixaa aanaa mana sibuu fi waamaa gidduutti gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana mootummaa PP irratti tarkaanfii boonsaa fudhate. Tarkaanfii kanaanis kaabinee tokko, milishaa tokkoo fi waraana tokko adabbii madoo fudhachuun buufata gandaa waamaatti yaalamaa jiraachuun beekamee jira. Kana malees lixa shaggar Abunaa Gindabaratitti tarkaanfii fudhatameen ajajaa waraana mootummaa PP tokko du'aan adabu beeksise. Waraanni guddaan hidhattoota faannoo Amaaratiin Oromoo Baha Wallaggaa aanaa Kiraamuu irratti banamuun beekame. Godina Baha Wallaggaa aanaa Kiraamuu keessatti hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa uummata Oromoo irratti yakkoota akka saamichaa, reebichaa fi buqqaatii irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni aanichaa ifoomsanii jiru. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo ofiin jedhan waggoota muraasa dura caasaa murna bilxiginnaa waliin ta'uun ijaaraman uummata Oromoo lafa naannoo Amaaraa daangessan seenuun qotee bulaa Oromoo saamuu fi ajjeesuu daran jabeessanii kan itti fufan ta'uun ibsamee jira. Akkuma kanaan muddee 9 humni hidhattootaa kun aanaa Kiraamuu bakka Alii jedhamu irraa ka'uun ganda Baddeessaa jedhamu keessa qaxxaamuranii ganda guddinaa jireenyaa yookiin Booqaa jedhamutti dhukaasa eegaluun uummata Oromoo homaa of harkaa hin qabne qe'ee isaanii irraa buqqisuu jiraattonni gandichaa maddeeniif himanii jiru. Magaalaa Gambeellatti dhukaasa guyyaa tokkotti namoonni 4 du'uun 8 madaa'uun beekame. Bulchiinsa magaalaa Gambeellaa naannichaa keessatti wal dhabdeen dabalaa dhufuu hordofee sochii konkolaataa fi lafdeemtota dabalatee halkan sa'aatii tokko booda sochii hunda dhorkuun beekamee jira. Tarkaanfiin kun muddee 9 bara 2025 kan ifoome yoo ta'u guyyuma sanatti namoonni 4 poolisoota 2 dabalatee sababii dhukaasa meeshaatiin rasaasan ajjeefamanii namoonni 8 ammoo madaa'aniiru jedha maddi dhimmichatti dhiyoo ta'uu kan beeksise. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii Saawud Arabiyaa dhimma laga Abbayyaa fi Galaana Diimaa dabalatee dhimmoota naannawa gaanfaa Afrikaa keessatti dhiibbaa uumuu dandeessu akka cimsitu gaafatan. Akkasumas biyyoota Arabaa keessaa biyyi guddoo taate kun nageenya naannawa kanaa keessatti qooda olaanaa akka gumaachitu pirezidaantii Isaayyaas gaafatanii jiru. Saawudiinis dhimmoota naannawa kanaa keessatti ijoo ta'e kana irratti mari'achuuf jiila tokko gara Eertiraa akka ergitu ibsite. Daawwannaa guyyaa 4 Riyaaditti kan argaman pirezidaantii Isaayyaas gaaffii kana roobii dheengadda muddee 10 yaada kana kan isaan dhiyeessan wayitaa ilmi mootii Saawud Mohammed bin Salmaan waliin mari'atan akka ta'e ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal karaa toora miidiyaa hawaasummaa isaaniin ifoomsanii jiru. Mirgi dimokiraasii Itoophiyaa kufaa jiraachuu fi mootummaanis malaan sirbiinsa mirga namoomaa raawwachaa jiraachuu gabaasni ifoomse. Dhaabbileen idila addunyaa kabaja mirgoota namoomaaf falman 2 mootummaan Itoophiyaa fooyya'insaawwan kabaja mirga siyaasaa argamee ture duula qindaa'aa ta'een sochii dhaabbilee siiviilii ugguraa jira jechuun himatan. Kanaanis dhaabbileen kun sochiin dimokiraasii biyyattii keessa kallattii hin beekamnetti deemuu mala jechuun akeekkachiisanii jiru. Gabaasni kun mata duree jijjiirama fakkeessa Itoophiyaa keessatti qaamolee mirga namoomaaf falman miidhaa jala jiran jechuun kan barreeffame yoo ta'u muddee 10/2025 gadi lakkifame. Kanas kan ifoomse dhaabbilee 2 jechuun dhaabbata qaamolee kabaja mirga namoomaaf falman ordoffii dhaabbata daraaraa mirga namarra ga'u falmuudha. Akka gabaasa kanaatti ragaan inni namoota 42 irraa walitti qabe agarsiisu sochiin dhaabbilee siivikii Itoophiyaa keessa bara 2020 as gara malee kufaa jira jedhee jira. Gaan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.